yaa sabaa waan tokko jechuun dhufe attuun baay'ee nu rakkiftee attuun gizee baay'ee nu rakkiftee guyyaa guyyaadhaan nu rakkisaa attuun jechuudha. Bakka amma waan goonu dhabne iddoo jijjiirranne. Yaa onnaa tokko iddoo jijjiirrachuun eebba kana bara. Innaa tokko iddoo gadhiisuu fi qabda yookiin immoo iddoo gadhiisuu qaba diinni jechuudha. Kanaaf attuun baay'ee nu rakkise. Ganama galgala baqa waa tokkochi godhannee taa'uu hin dandeenyu. Baanee yeroo deebinu hin jiru. Bakka guyyaa nuti ta'e jechuudha. Guyyaa jechuudha. Attuu sana immoo akka tasaa irra qaqqabnee jirra. Gizee baay'ees arginee jirra. Ragaanuu argee jechuudha. Ragaanuu argee hattuu sana jechuudha. Kanaaf nuti waan hundumaa dhiifnee mari'annee nuti iddoo jijjiirrachuu wayyaa jenne. Tokko yookiin waaqa nuti jijjiire sababa sanaa jenne bakka iddoo jijjiirrannee mari'annee yaannee iddoo jijjiirrachuuf kaanee jirra jechuudha. Qabnee jirra hattichas garuu iddoo jijjiirrachuu wayya bakka kana booda jenneeti. Ashama hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessan ani nagaa kootii galata waaqayyoo. Egaa hattuu kanaaf yeroo baay'ee dhiphannee rakkannee waan baay'ees dhabnisaaf jechuudha. Hattuu tokko lamaa miti akkana baay'eedha jechuudha. Yaa wal gaanii taatu malee qobaanatu hattuu yaada qobaanattu gizee baay'ee hattuun qobaanattu jechuudha. Innaa maal goona jenna gizee baay'ee mari'anna gizee baay'ee yaanna maa inni jenna. Numa bichaadha moo nama biraatiin naannu iddoo baay'een jira hattuun kun inuma hatuu jedhanii. Garuu maal gochuu qabna nuyi nu dhiisuu dide. Nuyi nu dhiisuu waan dideef garuu anamma wanti nan yaade iddoo jijjiirrachuun qaba waan hundumaa kootiin akka. Akka nun arginetti. Nu arguu hin danda'u amma karaa nu jijjiirradhu kanaan. Kanaaf maal jechuun barbaade amma isin agarsiisuu hin danda'a hattuu sana qabnee waan jiruuf ragaadhaan qabnee namni illee argee an argee har'aame guyyaa baay'ee argine. Kanaaf isinittan agarsiisaa hattuu yoo barbaaddan jechuudha. Kana boodas immoo amma saatiitti aanu iddoo jijjiirrachuu barbaanne nuti jechuudha. Iddoo jijjiirraa waan hunduma keenya malee baay'ee nuti ulfaate akka kanatti barri kana widdiidha qaala'ee jira. Nuti immoo akkatti guyyaan hattuun dhuftee har'a midhaan burcuqqoon tokko meeqa. Kanaaf nuti immoo akka salphaatti burcuqqoon tokko meeqarra. Ani gin waan baay'een dhabe. Kanaaf hatticha qabneerraa isin agarsiisaa gara hattuu kanatti hundumaaf isinitti agarsiisaa. Ani gin iddoon jijjiirradha jedhee fixadhee waan hundumaa jechuudha. በዚህ አጋጣሚ አትቺ ከኑራኪሴ አንቱታ ዋን ታይፊ ምን አን ኢንዳክስ ፈደ kana maalin godha seetani madawran kaa'u dhiise barmeelitti nannaqadha jechuudha. Nagaraችን ላይ ጣፊ mana duqeetii hadii kana 25 kiilodha. 25 kilo birrii 2,300 qalfinnee dhufne waan nama baasu dhugaa waaqa amsa qamadii gurgurreet 25 kilo xaanyuu adii kana binne jechuudha. Nagaraችን ላይ anillee cuggaaraa nama nan godhu baay'ee daabboo qamadii nyaadhee hin beeku garuu isaatu cuggaarraa qaba waan ta'eef baay'een fayyadamu. Kunoo achitti immoo kiiloo 25 qamadii daaksise waliin makee hambaashaa nan barbaade waan ta'e duqeetii immoo yeroon wanta barbaade mimmi'aa hojjedhu jedheen silaa ta'e simu tokko bitaa jedhee bitee barmeelitti naquu qopheesse jechuudha. Kunoo uma gochuu hin danda'u barmeelitti naqa antuuta dhugaa waaqan isiniin jedha. Naamantan namanina hin sobdi jedha guyyaa lamatti 8 qabne macamadii lamaan jechuudha. Dhugaa waaqayyo guyyaas halkanis si'a lama si'a sadi kaanee halkan qabne ajjeefnee bishaan dafisnee ammas jechuudha. Kanaaf dhugaa waaqayyo baay'ee tokko dhumee midhaan bakka waaqa begeetaa bayyesus bakka isumatu irra caalaa nyaata jechuudha. Wanti nechi kaa iddoon hinaaf.
Kan midhaan nyaatu rammoon waan mi'a sanaaf jecha kukkutu madaabaraa qooli waan jiru jechuudha. Kanaaf barmeelitti naqadheen barmeelii goggogsee dhugaa waaqayyo jechuudha. Bakka yoo nabicha waan natti ajajin beeku. Surmannaa jechuun sangaa fakkaata waaqi. Tafni isaa jechuudha. Ani antuutas jedheen beeku ani kana. Inna suuqittis baay'ee na rakkisee meeshaan xuquyyuu inni suuqii. Inni manaa garuu bakka uffata nyaateen beeku. Garuu waan biraa xapha. Bakka amma masoobii qaqqabutti jechuudha. Maqaa Yesuus hin ergama kuni. Uumaa gochuu hin dandeenye itti xiinxaleen duqeeticha asitti naqadha jedhee yaada jechuudha. Haalli gabaa kana fakkaata. Kiiloon 25 birrii 2,300 jechuudha duqeetii adii. Sun immoo qamadiidha. Inni magariisaan jiru kiiloo 25 bakka taa'ee iddoo tokkotti naqadha. Ulkeewwadhee yaade amma bitanii galgala isaa fidanis kaan ilaa yaasaa jira argitanii nyaatee jechuudha. Amma barmeelii dhiqee goggogsee midhaan qopheeffadhutti jechuudha. Baay'ee tokko nama ajaa'iba dhugaa. Na qamadiin qonnaa waan ta'eef hin binnu yeroo baay'ee garuu inni immoo fayyadamuuf baay'ee xiqqoo ishiinaa tokko cuggaarraadhaaf itti ulfaate jechuudha. Inni akkasii kun achi naqachaan jira. Dhugaa waaqa bira distiitti illee baalditti illee nannaqadha malee wanti illee hatti dhiisu hin jiru jechuudha. Dhugaa waaqa akaawwichi keessanii maalichi keessa dhugaa Kiristoos ijoo dhugaa waaqan isiniin jedhame yoo na sobdi jettaniiti yookiin daakuu bichaa nyaata jettaniiti bakka. Inni dhugaa yaa wantoonni duudhaadhaanuma jira hundoo baay'eedha garuu isa kana qabuus hin dhumu qoricha suruma fuunfatu immoo dhugaa waaqayyo jechuudha. Inni barmeelitti duqeetii adii naqee baaldota sangaatti immoo qamadicha naqee jechuudha. Biradessi sadarkaa 7 bitee isa jalqabaatti naqee isa guddaatti jechuudha. Baaldittis naqee jechuudha. Qamadii sangaatti naqeen kun baaldi kanaafi biradestiitti. Banagaraachin lai baaldi si nyaata kana bartu baaldi qadaada 3 nyaate qoroqqore yoo natti agarsiisetti isin agarsiisa. Jookii salaaskitti durii tokko beetu 2 nyaate qoroqqore jechuudha. Qac godhee zuurii naannesse. Baaldi nyaata garuume gin amma sadarkaa sanarra ga'utti anis maafanii gafire. Anna anatti iddoo jijjiirradhe isiniin jechuu barbaada. Heew 25 kiiloo duqeetii adii jechuudha. Isa akkuma jirutti barmeelitti naqee jechuudha 25 kana. Qamadii immoo baaldii fi biradessootaatti naqee jechuudha. Infirfirsaa nan saaqu waan meeqa naqa dhugaa waaqayyo sanni nyaatur. Anna akkasii kanatti ni iddoo geddaradhee antuutaa kan iddoo na jijjiirsisiise hattichisaa hattuu maqaa Yesuusin. Bakka iddoo jijjiirradhe kun akkanatti namni daakuu madaabaraan ol kaawwataa. Maaliidhaanii akka biyya rabaana godhe kun barmeelitti naqadha. Isaanis ruuzii daakuu barmeelitti naqu. Madaabaraadhaan hin teessisanii. Sukkaaras baalditti naqu. Akka sanaa na godhee isiniin jedhaa. Maal gochuu hin danda'are? Maal goota akka baraatti jiraattu? Dhugaan isiniin jira qamadii kana qamadii 50 gurgurreet qayyarree jechuudha bar. Kan hin binne 25 kiiloo bitat birri meeqa tafe? Birri 400 bichaa tafe. 50 irra birri qamadii 50 gurgurame irra duqeetii 25 bitee jechuudha biyya keenyatti kun ilaala. Akkana biyyi keenya. Anna otoo isa cugaran waan dhukkubu ta'uu baateetiif yaa qamadiinis mirxiidha. Qobaa isaatti garuu maaddas nama hin jedhu ijoo baraana qamadii dhugaa. Anna akkasii akkanatti iddoo jijjiirradhee isiniin jechuu barbaada hattichisa kana. Baay'ee ulfaataadha dhugaan isiniin jedha. Hantuunni ergama jedhanii kana bara. Hantuuta jechuun ergama. Hantuunni masoobii nyaatu. Hantuunni paantii nyaatu. Hantuunni dhugaan isiniin jedha uffata keessa nyaatu. Masoobii buddeena hantuunni nyaatu. Hantuunni surree yookiin paantii isaa ta'u hudduu keessa nyaatu.
keessa dhugaa waaqan isiniin jedha addoorra teessanaa ta'uu karaa kamiinaa ta'uu nyaatu ergama namatti ergame namarratti hojjetame. Fakkeenyaa akka sagalee waaqayyotti akka darbutti paanti yookiin surree haa ta'u keessaa namatti aanu nyaate gaa'ila kee irratti yookiin immoo karaa daa'ima godhachuu dhabuutti karaa sanattiin akkasitti namatti ergama jedhan. Antuunni jechuudha. Masoobii jechuun immoo salaabii jechuudha. Masoobii keessaa midhaan si jalaa nyaata jechuun. Qodaarraa si jalaa nyaata jechuudha. Isa madaabaraa isa waan biraa nyaatullee hiikaasaa gaan beeku. Kana lamaan garuu ginuma hantuunni ergama. Ergama ta'e garuu caalatti kana lamaan kan nyaatu hantuunni baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee ulfaataa tokko hantuunni kana lamaan caalatti nama jalaa nyaatu. Innaa akkasii waaqayyoon nurraa haa dhoowwu. Ana kun uffata sin nyaatu wayi sin jedhu uffata kan inni nyaate kennaadha algalibsii tokko nuu kennan nu jalaa nyaate. Baqa muluu ciree nan kukkute ani mucaadhaaf daa'imaaf waan argan hin goggodhan akkasiin godhe ani. Inni akkas like